badasa Ashama akkam jirtan nagaa keessanii nageenyu jaallu waaqayyo isiniif haa baay'atu hunda keessanii ijoo jirtu maatiin boontuu salaalee hordoftoonni jalatti argamtan jirtu isiniin jedha. Egaa walloo xiqqoo akkasiin qabdee dhufee jira. Waloon akkana jedha osoon arguun jaamee jaamaa fakkeessee akkan argee jirretti sobaan ofamansiisee jalala kee jedhee irraa turaa ta'ee si argachuuf jecha namummaadha bahee safuu uumamaa cabsee eera fi seera uumamaa sodaa malee dhokkee ana hubatta laata tarii guyyaa tokko si galuu ni danda'a waa'een jaalala koo gaafa naaf ilaaftaa garaa koo argitee gaafa tokko naaf bartaa guyyaa kun darbitee gaafa tokko naaf bartaa guyyaa kun darbitee jedhee ontoo si eeguu aduun koo litti faatee onnee koo keessa jiraattaftee jaalala keen garba taate jaalala soona godhe malee gowwaa gadii nama adda baasiisaa fi gurraacha fi adii namni kaayyoo hin qabne of sodaatee jiraata jireenya kaleessa yaadatee boru irraa abdii kutata jireenyi hammaattee yooman na cabse laphee gochiif jechi namaas na hin cabsu amilee kaayyoo fokkoluun koo na hin godhu naafallee dukkanni har'aa kun boru ifa anaafillee waan dhaggeeffattaniif galatoomaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessaa isiniin jechuun jaaladhaa hordoftoota koomma xumura viidiyoo kiyyaatitti na waliin tura. ሰላም ካነበብኩት ከደነቀኝ ከተማርኩበት አንድ መልእክት ለእናንተም ላስተላልፍ እናንተም ከዚህ ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድ ሴት በጣም የምትወደው የቤት እንስሳ አድርጋ የምትንከባከበው አንድ እባብ ነበራት። ርዝመቱ ወደ 2 ሜትር ከግማሽ ይሆናል። ከተወሰኑ ቀናቶች ጀምሮ ግን እባቡ ምግብ መመገብ ስላቆመ እንዲመገብ ብዙ ጥረት ብታደርግም ስላልተሳካላት ትጨነቅና ወደ እንስሳት ሐኪም ይዛው ትሄዳለች። ከዛም የእንስሳት ሐኪሙ የተወሰኑ ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመረ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እባቡ እንዴት ነው የሚተኛው? ሴቲቱም መለሰች። ከመኝታዬ ስነቃ አንድ ቀን ከጎኔ ሙሉ በሙሉ ተዘርግቶ ተኝቶ አገኘሁት። ሌላ ቀን ደግሞ ከኔ ላይ ሙሉ በሙሉ ተዘርግቶ ተኝቶ አገኘሁት። ሌላ ቀን ደግሞ ራሱን በእርጌ እግሩን በራስጌ አድርጎ ዝርግት ብሎ ተኝቶ አገኘሁት። ምኑም ስላልገባኝ ልረዳው አልቻልኩም ትላለች። ሐኪሙም በጣም ከተገረመ በኋላ እርሷ አደጋ ላይ እንደሆነችና እባቡን ለእንስሳት ማረሚያ ጣቢያ እንድትሰጠው መከራት። እባቡ መመገብ ያቆመው ሆዱን ባዶ ለማድረግና ሆዱ ውስጥ ሰፊ ቦታ እንዲኖር ለማድረግ ነው። ከጎንሽ በተለያዩ አቅጣጫዎች ተኝቶ የሚታገኙ አንቺን እንዴት አድርጎ እንደሚውጥሽ ልክሽን እየላካ ነው አላት። ሁሉም ፍቅር አይደለም፣ ሁሉም ጓደኝነት አይደለም። ልዩነቱን እናስተውል። ጠላት ወዳጅ መስሎ ሊቀርበን ይችላል። ትህትና ርህራሄ ሊያሳየን ይችላል፣ ግን በጥንቃቄ እንመርምር። ምክንያቱም ወዳጅ መስሎ ደካማ ጎናችንን እያጠና ወይም እንዴት አድርጎ ሊያጠፋ እንደሚችል በፍቅር ስም ጉድጓዳችንን እያመሰልን ሊሆን ይችላልና የሚቀርባችሁን ሰው መርምሩ። ከህይወት ትምህርት ውሰዱ። አስደንጋጭ ቢሆንም አስተማሪ ታሪክ ስለሆነ ነው ያጋራዋችሁ ይላልና እኔ ከዚህ ሸመረን ቢያረባ jireenyi isin ulfaata yaatanis biyyarra jireenyi biyyarra hin ulfaata hundarra waan hawwin arganna fedhii keessan cuftanii jiruu galatan qabne umrii keessan fittanii of jijjiirra jettanii kada yaatan biyyarra ofeen jijjiiramne ka warra ta'e carraan keessan yoom milata yoom haara galfattanii yoom qaama godhattanii akka namaa taatanii kasila biyyan baatti facaatee meeqa osoo dhaabattu kadeen jeerarraatee ormu sila oruma namaa hin qabu naasu hundu isinittu jalaa isin baasu xiqqaa guddaa yaamanii jiruu itti dheessanii ibiddan qaama gubaa dullatti fakkeessanii lolaa fi qeeqa warra hunduma isaa dandeettee mataa gadi qabattee jiruuf jireenya moote lafee diinagdee taatee jireenya fooyyessitee warra jiruun rakkiftee jireenya qajeelchitee waan jedhe sun taaki dachiifsamiin argite yoo gayyaa imalee oliyyaa ubishaanuu waa'ee keessa yoo kaasu yaalnu wallaan qixxaahu bakka ilmaa buutee abbatti gootee jiruu namni kana soba jedhu sumayyuu hin jiru harka tokkoon hojjechiis galii irra nyaatu hunduu ishee eeggata isiin akka maataatu jireenya tulfaatee jalaa koo dhabdee kanaaf fuuni si jedhama rabaatti dhabdee maali isin ta'aree garaan koona gubatee qorraa fi ho'a keessa dhiinni keessan dhumate waa'ee jiruu keessanii maal isin dubbate dalagaan keessan guddaa galatooma hunduu gazaa keessan kabeeku rabbii malee hin jiru yaa obsa qabeeyyii nama madda gammachuu jiru namni isin madaalu biyya lafaarra hin jiru shamarran biyya rabaa mootii shamarran hundi keessa warqiidha takkatti qixxee dhibba jaalatteeti miti yoo alfeetillee taatee roorroo itti ammaanaa mana xalabaatti baate si ajjeefna jetteen ramna kee dhaadattee garii lubbuu olfachuuf kaatee jalaa baqattee hunduu duryee jechuun maqaa tokko argatte maqaa walitti qabu hunduu maqaan shamaraa hundi baalagee miti gargar baasaa jirana hundaa walitti qabdanii jettaniin baalagee shamaramee ajjira takkaayoo hin daganne
انت تقين عليه سوري كيكا ولتني واي ركنا جراها قام تكا بيكتني ركنا جراها ويانو ولانقه ارنا بسمت دابا يرو ቶሎ የሚናደዱ ሰዎች በጣም ጥሩ ልብ አላቸው ቶሎ ያፈቅራሉ ሰውንም በጣም ያምናሉ ነገር ግን የጠሉ ቀን የጥላቻን ጥግ ያሳዩሃል አመኔ